Kabajamtoota hordoftoota sagantaa tajaajila wangeelaa soogiddaa bakka jirtanitti ayyaanniif nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'aa kadhannaadhaaf waamicha gochuudhaaf gara keessanitti achas ba'een jira. Kadhannaadhaaf waamichi aan godhu yeroo darbe waa'ee biyya keenya ilaalchisee muddama guddaa keessa biyyi keenya galtee yeroo turte irra deddeebi'uudhaan akkuma isin beektan labsiin yeroo hatattamaa labsamee sanaan wal qabatee namni baay'een du'uun isaanii hidhamuun isaaniitiif qaamaan miidhamuun isaanii akkasumas biyyaa baqachuudhaaf qeerraa buqqa'uun isaanii baay'ee waan nu muddee turee fi gara waaqayyootti iyyuutu nurra jira jennee labsii kadhannaa kan yeroo hatattamaa dhiyeessinee turre. Sanarratti namoonni baay'een keessan hirmaachuu keessan nan amana. Namoonni sanarratti hirmaattan hundumtuu waaqayyoo isin haa eebbisuu isiniin jechuun jaalladha. Gama kan biraatiin erga waaqayyoo gidduu galee biyya keenyaaf nagaadhaaf tasgabbii yaadamee eegamee hin beekne erga inni godhee booda galateeffachuun yeroo nurra jirutti waaqayyoon utuu hin galateeffatin waan darbe ni fakkaata. Waaqayyoof ulfina kennuu waan daganne natti fakkaata. Sanarraa kan ka'e har'as waa'een biyya keenyaa hin ititin jira, hin xumuramin jira. Nagaan nuyi eegnu, nagaan nuyi abdannu akka nu eegnetu hin taane karaa tokkoon nagaa yeroo ta'u, karaa kan biraatiin har'as namoonni du'an, namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an, namoonni qaamaan miidhamanii har'ayyuu akka isaan jiran beekamaadha. Oduun guyyaatii gara guyyaatti darbus kanuma nu argisiisa. Maarree waaqni inni nuyi kaleessaa afaan tokkoon utuu waliin qoodin, amantaan utuu waliin qoodin wal taanee waaqayyo duratti dhiyaannee waa'ee biyya keenyaaf boonyee waaqayyo biyya keenyaaf ifa mul'atu, boqonnaa mul'atu, nagaa mul'atu inni kenne waaqayyo ammas nagaa isa jalqabe kana isa arguu jalqabnee isa abdannee kun harka waaqayyooti jennee amanne kana waaqayyo nagaa biyya keenyaa fiixaan baasuu akka inni danda'uuf kadhannaa itti fufuu danda'utu nurra jira. Har'as harki waaqayyo nu barbaachisa. Yeroo tokko Hisqiyaas xalaan duula yookiis waraana labsu gara isaatti ergamee jennaan xalaa sana yeroo argee fuudhee yeroo dubbise baay'ee rifatee sana booda tarkaanfii inni fudhate akkas jedha. Hisqiyaas boqonnaa mootota isaa lammaffaa boqonnaa 19:14 irratti akka jedhee jalqaba. Hisqiyaas caaffata sanaa warra ergaman harkaa erga fuudhee dubbisee booddee gara mana qulqullummaa dhaqee caaffaticha banee waaqayyoon duratti hin diriirsee jedha. Xalaa sana fuudhee erga dubbisee booda gara mana qulqullummaa dhaqeetu xalaa sana waaqayyoon duratti diriirseetu waaqayyoon kadhachuu jalqabe. Maarree nus har'a xalaa du'aa, xalaa waraanaa biyya keenya irra jiru kan har'ayyuu guyyaatii gara guyyaatti lubbuun namaa darbaa jiru kana, dhiiga dhangala'aa jiru kana waaqayyo gidduu galee akka inni hambisuuf waaqayyo gidduu galee biyya keenyaaf nagaa isaa nutti argisiisi fiixaan akka baasu, nagaa amansiisaa akka nuuf kennuuf waaqayyoon kadhachuun nurra jira. Xalayaa waraanaa kana, xalayaa du'aa kana waaqayyoon duratti dhiyeessuutu nurraa eegama. Kanaafiyyuu kanaan duras humna keenyaan, waraana keenyaan yookiis dandeettii keenyaan utuu hin taane waaqayyo gidduu galuu isaa irraan kan ka'e haalli biyya keenyaa kallattii waan qabate fakkaata. Har'as namoonni nagaa biyya keenyaatiif furmaatii harka waaqayyo keessaa dhufa jettanii amantan hundumtu afaan tokkoon waaqa duratti dhiyaattanii waa'ee biyya keenyaatiif dhimimmaan keessaniin waaqayyoon akka isin gaafattaniif isin gaafachuun barbaada. Maarree sanbata fuula keenya dura jiru akka lakkoobsa warra adiitti gaafa bultii 27 jechuudha. Akka warra adiitti gaafa bultii 27 sanbata duraa fuula keenya dura jiru jechuudha. Hundi keenya bakka jirrutti waa'ee biyya keenyaatiif fuula waaqayyoo duratti yoo dandeenye laguudhaan oollee warri hin dandeenye immoo kadhannaadhaan fuula waaqayyoo duratti biyya keenya haa dhiyeessinuun isiniin jedha. Hin irraanfatinaa. Sanbata duraa fuula keenya dura jiru onkololeessaa bultii 27 akka lakkoofsa warra adiitti waa'ee biyya keenyaaf nagaa, biyya keenyaaf
hundumti keenya Waaqayyoon duratti dhiyaanna. Namni furmaatii biyya keenyaaf Waaqayyoo biraa dhufa jedhee amanu hundumtu jilba isaa Waaqayyoon duratti jilbeenfachiisee arraba isaa Waaqayyoon duratti baneetu Waaqayyoon waa'ee biyya isaatiif kadhata. Akkadan si galateeffadha yaa Waaqayyoo. Waa'ee biyya keenyaaf, waa'ee saba keenyaaf, waa'ee uummata keenyaaf, waa'ee biyya keenyaa waliigalaaf fuula kee duratti kanaan dura dhiyaannee imimmaan keenya buufnee qaqqabi saba keenya, qaqqabi biyya keenya, uummata biyya keenya keessa jiraatu qaqqabi, nagaa amansiisaati nuuf kenni ati gidduu gali jennee si gaafannee yeroo murteessaatti gidduu galtee wanta murteessaa waan hojjetteef si galateeffannaa bara baraan galanni siif haa ta'u. Eeyyee nagaan aaragalfannaan boqonnaan ifni xinnoon nutti mul'ate karaa adda addaa har'as jeeqamuudhaan, har'as namni du'uudhaan, har'as namni qe'eerraa buqqa'uudhaan yeroo inni itti booraa jiru kana keessatti nuyi si dagannee ulfina siif ta'u siif kennuu dhiifnee walii keenyaaf yookiin namootaaf kennuurraan kan ka'e deebiftee nagaa sanutti argisiifte nu duraan fudhatiniitii akka baay'ina araara keetiitti biyya keenyaaf, saba keenyaaf, sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiraatu hundumaaf yaa Waaqayyoo nagaa amansiisaa akka kennituuf jaalala kee haa ta'u. Nan amanaa namoonni naajjin ameen jedhanii kana irratti hirmaatan hundumtuu sin amanuu biyya keenyaaf ammas taanaan furmaati harka kee keessa jira wanta ta'eef ati biyya keenyatti darbi biyya keenya geggeessi nagaa uummata keenyaaf, saba keenyaa, biyya keenyaa hundumaa ati eegi maqaa Kiristoos Yesuusiif jettee ameen.